يا مناوية يا دريا جلدان في دبيا نندو بردو وناديساني أكمين أسير كدو مركتي أرمية المخنكي maal ati yeroo hunda mucayyoon sun gaddalee ni bootti dhuftee na himatti ba jaartiin tanteena miidhaartii naan jette atis wooma akka isaanii haasoyte michiyoon boosattiidha fi boosattiidha mana hin dalagattu mana hin dalagan amma mana kana gisee amma ni agartaatu gisee gallu manni ajaa hamma diqan madbakan diqan qeefirraan tolchitu mana keessaatti namni yoo itti dhufe firraan naddaftu duba namni mana fi keessa tolfachuun bareedinni bar ala qofaa miti ala boon bifataa mucayyoon hin bareeddii bar ni bareeddi gaa bareedinni isa fuulee bichaan laalinati mana isii keessa laali ala laali giseen amma hangabbee anamma dalagaan deemaanii dhufaa giseen bika hunda dhaqee dhufe silaa mana tolchanii babbareechanii eeguun qabani seeguu qaban anis gisee isaan hin jirre akkasumatti hin dhiqee hammaama dhiqee madbaka dhiqee waa hunda godhee isaan eega anamma giseen mana keessa taa'u naa agartee mi hin daddalagadha mana kiyya keessa akkanaan godhadha garuu isaan akkasumatti ta'an akkasuma rafan akkasuma keessatti jira giseen dhufe anummaan jalaa dalagee meeshaa anummaan jalaa dhiqee qoonqootti nyaatan anummaan jalaa godhu maal jechuu akkasuma ana badina ngori kan jaartii taatullee akkana maaltu jira itti nagaafachuu qaba ani maal yeroo hundaa isii kushiinaa seentu arga jecha sunummaa gisee si agartee bar kushiinaa seenti gisee si agartee if si agarsiisu kushiinaa seenti amma oomoon daafuu gisee karaa manaa gallee agarte waan isin gootiif waan isaan godhaa jiran qe'ee waan isin fakkaatu ni ilaalta anarra muruu dura dhageesseemi halkanis yaada feetiin ijjitoo barraftu booda mooyo waatee eegi akkamtuun sihi yoo naasuu naa qabattee rabbi ji'iitii naanahee siifin himaa madagayii wayyaa guutuu namaa nan jaalala miidhamtee wallaa seesheenaa dannu baasa jollummaa dhiisi sammuu bilchattee yaadi siina lalfadha ni qaabbeet irratti walitti boonuun nafsi gargar fageesse sheenaa dannu baasa jollummaa dhiisi sammuu bilchattee yaadi wala lalfannaa abbeeti duqaat irratti nama ifi agarsiisu keessummaa bira dhufema yoona kanaaf agarsiisu urgaa buna argeessiti malee hin agarre gizechi alaalsun maaltu shurufkaa agarte bunaa dhaabattee rudduu dhiisi kaa maal taate bunaa dhaabbattu yoomiin buna dhorkiyan namni buna gisee dhaabbate maskootii banee nama meeqaatu shurufkaa bunaan feene anammaa asaasiyyaan qabu shurufkaa bunaan fanu firraa babbantee shurufkaan haa babaatu laalamma amma manni kun guutuun buna jaa manni keenya kaan buna jaa akkamii jiraannaa himee haala kana mee amma kana dhiisiitii waan nyaannu jiraateef noo dalage mee kai nyaata haasaa dhiisiitii nyaanni wanni nyaatamu yoo jiraate nu dhiyeessi wanni nyaata yoo nyaatte nu dhiyeessi ati ajaa'iba qabdaa meeqtii tanas wadhiista qonqoo itti deebina mucatti marra rakkina qabu moo jaartii matii tana rakkina qaban naa galuu dide wannummaan dubartii naan galu gara noo qabattu garanatti Uma dubartii naa galuu dide amma لا ورد لا أمك لو تيجي سيفلا لو جرتنا هنا أكنا ما ندلقي في الرافد إيه جلالين كده قاعد فودين شتو وردتي منو أنا نافوفني شتو جلاكو فتفناكو كم قدرتي هاي شتو سينك نهارا هاي بلبلان دو كم تلستو سين تسالم وانا نتجرو بيت موانا نتلقى جرو بيت سنة
Hai balbala illee dadhoytu shubbaa kaafi xaaxaa hunda firraa babbantee wanni hin taatu ati tun akkas godhuu feetasa ganamumaan dubbadda firraa babbantee buna dhaabbattee inumaarra mana keessa buna nu ajeessu eegalte. Buna wayiitu hin dhaabne gandas itti daa'e malee mana ollaatti sitti daa'e malee buna yoomiin dhaabe akkam akkam ajjaa manni ajjaa akkana buna nama fidanii mana keessa irraa banii naaf ijaarsa kiyyisii walisee nu bunni waqqisiisuu gee. Maalati buna jedhaatu maal oolta sila yeroo kaan jette yeroo kaan mana akkana goote waan hunda ishi simi jechuu jira akka namni tokkotti akka Oromoo tokkotti akka obboleettii si kabajuutti hin jira maalati sila xiqqoo malee nama kabajuun buna dhiise siif jedhee buna dhugu kaa guyyaa ganama subii ka'ee dhugu isiif jedheetiniin dhiiseen sittiin dubbadhu jedheetiniin namni waa mana irratti abba wanni mana kana ofii kireessitee naaf kireessitellee akkana ta'uu hin qabdu nuti nama saba tokko wal kabajuu qabna kan namni biraa mana buna dhaabbatu asitti dhuftee na gaafatta san anattu raamassuu laatanis laa wanni akkanaan ta'u kuunaniti of kabajee anis si kabajeetiin jiraachuu jira. Ammatummoo barbaadda mana kiyyattummoo an si kireessee akkana si goggoda akkuma daawwitii keessee filaaltee akkana si goggoda sanitti anatti illee moo na kabajeen. Haadha manaatii bara hanqa kiyyatti badala dhaabbattee daawwitii keessatti fuula kee qulqulleeffatu mana kee hin qulqulleeffatu awwaan biroos hin jechuu hin deemu fuula kee qulqulleeffachuu kee dura mana kee qulqulleeffattee karaa fuulaa dabarta antarumaan siin jaa waan biroos hin jiru ambadii biroos hin jiru akkuma fuula kee dhaabbattee shittootti goggogsanii mana keetis elloonan wanni elloon alarraa waan biroon adda waan si elloon mana keeti kaajaa manni kee barnu teessisuu didee jira saa ishi laalime mana kee kan waliin laaqamee ta'u mana namni dhufu fakkaata ishi. Ayaan qulqulleeffadhate. Hin qulqulleeffadha. Deemayye. Ammarraa eegale hagachi mudhii qaqqabi. Fayyee. Yaa Rabbii kiyaa. Mana namni fuudheetiin mana namaa kireeffattee naa kireessitee akkanatti godhatti namtittiin tun nama mana kireessee miti jaarsa kiyyaa malee na fuute natti fakkaate mana sii toosee namaan biraati. Saa akkam nama godhe jetti. Qaama narraa dhiqeetti qaataa waan hunda godhaafi. Laasamoo namarraa gattuu akka ajaa'iba kana bareedee. Dhugaamoo. Dhugaa akka bareedee kanaaf akkas naan jetta. La ajaa'iba Osoo bareedee ammaa namoos taa'u. Kana caalaa isa bareeda akka ajaa'iba kana sirraa faajeetiin jira laata. Silee akkasuma sirraa bareedee. Maal narraa bareedee jettee kan sammuu kana xiqqoo na dabbareetiin jira yoo. Maaliif si dabbareedee? Hin beekaa yeroo tokko hin jiraamre akkanuma yeroo tokko nama tolaa yeroo tokko ammoo nama dabbaraa. Maata jalatti dhabdi moo maata si dabbareedee? Maal jaaladha jetteeti jaalala kun amma reef amma sirraa na qabu jira amma kana. Gana. Ofiisiin qabnemi. Na qabu jira amma na eegalu jira laala. Halkanii guyyaa muuma kee yaadu jalqabee jira beekta. Kanaaf gaara muuma kee deebi'ee godhu hundaa. Akkasii kaa hundaafuu bareeduma. Amma hojiin akkamii maaltu jedhamee wanna arfti? Hai. Ati tu wanni nan siin jiru siin galumi hammaama hin dhiine alan naddafne kushiinaa hin dhiine manni guutuun ajaa namaa hojii teessee naafaa sooti akka nafii nama fidattee samuu. Hai fuulli kee xaragamuun bichaan maal faayidaa qaba? Shinti beeti anniin dhiqaatii ni ajeessita. Namni hunoo nama fidattee gizee kana isa bira kana akka nama hariifaa gizee teessu nama qulqulluu nama bareedaadhaan if gootee fuulli kee kana saafii ta'ee dibattee gizee teessu nama ifsee hojjeta sitti nafne. Mee kayya ammaa malaali ammaa maajaan ufittee jirtaa bar hammaamni guutame kopheen teessan toljaatu zahamaan hulaa dura nu guuttee jirti. Nama hin fidin jeetiin si dubbachaa jira hin dhageessu waan namni siin jiru hin fudhattu. Maa hammaamni maal ta'e amma dhiqeetiin hin biraan deemne rabbii kan kee sodaatti amma nama wajjin jira narraa deemi. Amma mutana dhiqee mutana maaltu keessa gangalatti? Akka nama rabbii beeku akka takkiin nama seera beeku rabbii kee sodaan maal jetti? Nama bira jirreetti nama akka keetii akka mugoon wallaalee akkam isinirraa jiraanna nadaafaan beektan. Qaallitti maal ta'e fayyaa qabdu? Akkanuma. Akka jiru. Ati maaliif qulqulleessin hammaa maarreessisi jettu kana mana qulqulleeffachuun bara dirqama qaama ofii dura mana qulqulleeffachuu dura irra fardeedha bara. Bar qulqulleessatiin jiraate keessan beektu. Mee hammaama sana amma osoo shintibeetti san seenteetiin ilaalte nadiif wanta qulqullina qabdi. Amma isiin maaliif akkana akkatti beekta namarra na xiqqeessu feeti ammas jedhee dubbina irra barbaaddi. Sigalee anamma waan biraatiin waan kana jettuuf waan isiin manarraa isiin abbaa kireessitee namaa kireessituuf jecha akkana nagooti malee waan biraatiin dhimmi mana naa barbaade wargiti sammuutti na cinqamte jettee. Ajaa'iba! Duuba masuuduma mana waan taateef akkana kan hunda sirratti cafarti. Kanaaf nana cafarti. Mee seeniitiin ilaali mee shitti beekamee manni kun akka takka dhahame. Garuu waa haga seenu waa takka hafuura hin garre. Kophee namaa hoo namni meeqa dhufe meeqa bee namni tokko kana fuuldura kophee majaarsi fi kana dagattee jakka majaarsa kana laaqoy. Dhageessa wanni atamma itti jirtu kun waan haaraa miti. Nam iddoo kamittuu jechuudha.
namni mana namarraa fuudhee mas'uula irratti ofii nama keessa mana san waan ofii isaati ijaare itti fakkaata. Kanaafuu wama iddoo hundaa jiru kanaafuu ati hanga mana si barbaadee mana argattee mana biraa jijjiirrattuuf osuma nama isin jette tole jedhituma jiraadhu waan gootuun qabdu waan ta'eef. Kun qabu kun waan baratame iddoo hundaa wama jiraate isiin amma waan mas'uula manaa taateef itti gaafatamtuu manaa waan taateef waan keessummaan si bira dhufeef akka atiin ana bira qaanfattuuf waan akkana sirratti dalagu garuu an waan beekuuf kana iddoo waan akkanaati waa takka iddoon kennuuf kanaafuu uumaa yaadiin abshiruu mara kun qabu obsiituma jiraadhu anis mana si barbaada atillee barbaada yoo mana argatte ni jijjiiratta kanaaf waa takka yaadiin mara kun qabu. Inshallah ya Rabbi. Amma akkasiin jedhe meebee nuti qorra sitti hin jiru si dabbaree irra fakkaatee gabbaaneetiin buna dhuunfaa bira miyaasa. Ayyee. Maal lagoo dhabe? Sila ati gargara kana midhaan garbuu gara keenyatti sitti fakkaate. Kana mata waan sitti rabbis minishtattu na dhis rabbumas dabarfadhe namaallee miti rabbumas dabarfadhe. Sindiif eegaa jirti manni gubbadaya laan mana barbaadan nuti bayi mana kanarraa. Ati jirtee mana kana eegaa jirtee manni ajaa'iba eegal manni shukkaa eegal tortore hin dandaftu akka nama wayyaa dhaabbattee meeshaa laaliidha meeshaa tokkotti itti nyaatte manni kun guutummaa akka keessa laalee eessa dhiqanii eessa dhiisan. Mee kan tuuriidha koofta agarsiisi haan tuuriidha kanneen boruuf laakaise kanneen boruuf laakaise kana kan midhaan kan nyaata qabu siidhi kana dubbashii nyaata qabu. Kama nyaata qabu naa dhiqii mana barbaadan narraa bahi siin jedhin jira bayi narraa mana barbaadan amma bahi sa'aatii amma jiru kana bahi narraa bahi sa'aatii amma jiru kana keessatti mana barbaadan ta'e bobbaalaan meeshaalee caalaa keessatti yaraa awwal kana keessatti. Dhageessaanii. Isin maalirratti wallaltan kota fillatu gadi ba'an. Maalirratti wallaltan maa wallaltu kota gadi ba'an lachuu kokobbay. Waan taatanii maa walitti wachanii. Nan dhageessu waan isiin jiru akkana jiruun sani jiru goomaa nan jiru nan dhageessu dhiira shattamii shan fiddi dhalaataan fiddi kaan baasti nan dhageessu mana ajeessite hammaama dhiitu hammaamni guutame matbaqni ajaa'e hammaamni ajaa'e hin dhiitu qushaasha gadi hin baasu hammaama ajeessite mana ajeessite kana dhiisii ennaa hin natumuuf nan deemti matbaqa keessa na qabatte meeshaa hunda dhiqiin jeetta kan dhiistite kan dhiqini badiin qabame natumuuf na fiidiyuu. Ani waan takka hin balleessine gaafa mana kana galu agartanii miti manni kun akka jiru kun akkuma dubbii barbaaddee kaan naan jetti mana waan takka hin balleessine mana balleessite naan jettiimi ani mana barbaaddee dhunarraa bahee naan jechuu jirti ani kalaas irraa bahaa haa tolfattu malee anis mana barbaaddee irraa bahaa kanuma malee sammuu ishee na cinqamti jirti guyyaa. Dhageessaa kuulanii akka dubbii qabdan immoo durayyuu si beekeera. Mucayyoon kun edda mana kanatti galtee mannu mana ta'ee jira. Kanaaf ishiin hin baatu situ ba'a. Kanaaf ba'a? Situ ba'a. Dhageessaa roosa. Kanaan booda itti gaafatama mana kana siriidha. Abbaa feeti seensisee abbaa feetii baasi. Ati immoo mana barbaadee dhuftii bayi. Dhageessaa roosa. Ani mana kana keessaa wanti tokko yoo badee sin gaafadhaa ati abbaa barbaade seensisee abbaa barbaadee baasi. Yoo barbaade ishillee baasi. Si kan biraa seensisee. Kai maal kennaamiti? Kai
Rabbii jee yeroo isaan baasin jettee ati mana rabbii jee nan baasin yeroo ammaa taati manni hin argamu dhiifama siin jee dhiifama. Maalin balleessisa? Hin dhageettaa miti. Buna mana kana keessatti hin urgeessin. Ajaa buna dadhabeetiin hin jiru. Hin dhageettamu akkam? Hammaamni shintibeetiin guutamteetiin hin jirti. Madbaqni meeshaa dadhabeetiin hin jiru. Dhiira mana kanatti hin fidisiin jedhe. Dhalaa hin fidisiin jedhe. Hin dhageettamu hin dhageettu. Haala kanatti anaafsi waliin hin jiramu mana barbaada dhuma dhaabee. Rosa, kunuutti wanni nasi balleessaa ture kunuutti wanni ati ammaraan jettu kun waan nasi jechaa turan hin beekanii yaadadha. Saniifuu si balleessi dhiifama naafu dhiifama si godha garuu waan akka keetiiti. Ati ganna qabde rabbi ganna hin qabne galte kanaaf akka keetiiti miti dhiifama si godhe jira.